Eegaa hordoftoota kiyyaa maashaallah tabaarakallaa har'aan tana gara dheeraa deemuudha. Meeshaa maamila kiyyaa takka gara dheeraa geessuuf jechuudha. Firaasha majaliisaa kan kaleessa gadhiisisanii akkasumas aspeedaa isaalleetu jira. Akkanis ninjaa gadhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagahaa bultanii ooltanii akkam jirtan fayyaa keessanii isiniin jecha. Nabira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Isin ninjaa hordoftoota kiyyaa kallattii maanimoo gara viidiyootti isin dabarsa. Egaa meeshaan isii kun kana fakkaata. Firaashii firee sadii firaashii gizee dalagsisuu ritanaan dura kanatti isiniin dalagsiisin dhiifamallee barbaachisu garuu waan tokko adaduma hubataa deemaniin adaduma waan tokko keessa gizee waa hojjetaa deemtan sammuun keessan gabbataa sammuun keessan haarawaa sammuun keessan bal'ataa deema jechuudha. Erga hubadheen booda akkanatti hojjechiisuu eegalee jira. Firaashiiwwan kana tureera eega akkanatti hojjechiisuu eegalee maali garaagarummaan isaa fakkeenyaaf gabariin gurraachi kun caaf irratti galaa akka seera namni hojjechiisutti jechuudha. Yoo akkas ta'e yoo afan jalaa ol baa gabariin kun namatti hin tolu carqii tana tirfii itti as galchee gara jalaa akka seenu godhee dalagsisaa jira jechuudha. Carqiin dhiqishummaan caaf irraan tirfii itti galte tuni gatii qabdi. Akkan isin caaf hordoftoota kiyya firaashicha immoo haga tokko banee isinitti agarsiisa. Gara keessa isaa carqii tirfii as baay'atan agartanii isiin tuni akka jalaa gizee ol bahu mudhanneef jechuudha. Onni gabariin isaa jalaa ol bahee tanaan dura yeroo jalqabaa sanii noormaali akkuma namni dalagsiisutti dalagsisaa ture erga argeen booda immoo akkana godhe jechuudha. Hundumaafuu kunoo meeshaa kiyya fe'adhee kallattii maan gara dheeraa geessuu fi kunoo makiinaan tuni ayisuusii didiqqoodha. Taluuka ayisuusii akka gurraa san ta'e didiqqoodha jechuudha. Karaa dhiyoo ni deemti. Amma meeshaa kana fe'ee deema osoo jedhee makiinaan bakka baay'eetti buusaa akkasumallee mootuu asii arga manna haaraa birriin fe'a achi manna haaraa ogeettan namni walitti gurmaanii qeerroowwan giddii namaa fe'an jechuudha. Mallaqa namarraa fudhatanii achitti illee gadi buuse achillee fe'ee gana achillee gadi buusurra kontiraata fudhadhee gara dheeraa deemutti jira. Amma naannawa irraa bahaa jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa meeshaan dhiqollee ta'u haala bareeda ta'een haga mana dirasii irraa nagaan osoo inni hin jedhin gadi bu'uu wayyaa haala gaariin gada lagame kararratti olii gadi fe'aa oolurraa makiinaa gubbaan fe'aa yoo jedhe gatiin oluma jala dhufa. Fe'aa buusaa malee jechuudha. Hundumaafuu haga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura. Viidiyoo kanammoo laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jaa. Sagalee amma irratti hidhee ani gara sa'a sadii sa'a sadiitti asii ka'e sa'a afur yoo jedhu dheeraa ga'ee ture achii as deebi'u sa'a shaniif ho'i jechuudha ganama. Garuu viidiyoo amma gadhiisutti jira. Namoonni adaamarraa kaatanii haga dheeraa daawwachuu barbaadan haga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin turuun ilaalaa akkasumas laayikii sheer gochuu hin dagatina. Akkasumas waan tokko tokko isin wajjin haasaya osoo hin ifatiin viidiyoo kana haga dhumaatti ilaalaa laayikii gochuun ammallee akka hin dagatamne. Akkuma argaa jirtan kana ammaan tana naannawa irraa baanee jirra gara qorqoorroo faabirikaa oomisha qorqoorroo jechuudha. Achi naannawa san jirra kun isinitti mul'ata jedhee yaada. Qorqoorroon buleen kun qorqoorroo faabirikaadha jechuudha. Kun isinitti mul'atame karaa wanjiitiin achi ce'uutti jirra. Kondominiyeemii tana gara asaanuuni jechuudha. Ammaan tana garas ce'aa jirra jechuudha. Hordoftoota kiyyaa namoonni meeshaalee garaagaraa na gaafataa jirtan akkasumas namoonni firaasha kana hedduu jaalatanii baay'een keessanitti ergaa jirtanii yeroo baay'ee akka isin hubattaniif waan tokko isin hubachiisuuf hedduu takka haasayaa namoonni hubattanillee jirtanii. Uffatuma kanaan jettanii orinatti ergitan uffata kana ammaan tana gaafadhee hin dhabee uffatuma samaayawii adii amma gadhiise kana jechuudha. Gaafa maallaqa ergattaniitiin maallaqni keessan na harka ga'ee ana ajajuuf deemi gaafsan uffata jiru keessa isin filachiisa jechuudha. Achi ga'ee suuraa kaasee isinitti ergasin immoo achi keessaa filattan malee kana tanaan dura hojjedhee gadhiise kakaleessa hojjedhee gadhiise yoo natti ergitan hin argamus danda'a dhabamus danda'a jechuudha. Wanti tokko dhaabbataa miti. Kun akkuma argaa jirtan kan amma qorqoorroo faabirikaa gadi ceenee karaa kanaan qaxxaamurree jira jechuudha. Akkasumatti warri hagammaa na waliin turtan waan dubbachuu deemu kanallee xiinxalaa dhageeffadhaan isin jaa obboleeyyan kiyya. Akkuma isin na gaafattanitti anillee haga tokko isin hubachiisuudha yaada. Akka waliigalaatitti yaada gara keessaatiin naa barraa'ee asirratti wanni an deebisuuf nama takka lama deebisurra namni biraas ka meeshaa kana barbaadu yoo jiraate akka hubannoo argatuufi jechuudha. Kanaafuu kolbatti dhageeffattanii warri waa barbaadan gara keessaatiin natti dhufuu dandeettan. Namoonni mootu warra keessatti ergaa jirtan gara keessaatiin maatii wajjin nuu biti meeshaa deemi warri jettan ani hojiidha jedhee kana eegalee maatii wajjin bituun natti hin tolu. Maaliif dhimma biraatiif osoo hin ta'in
Fakkeenyaaf amma meeshaa tokkoffaa bita jedhee osoo filadhee maatiin birrii qannasu barbaada. Kana binna osoo jedhan asitti waliigalteen hin jiru jechuudha. Namni keenya qarshii 100,000 200,000 baastee meeshaa gaafate bittu gammachuudhaan si wajjin hin deemu yookaan ittiin tolu jechuudha. Maaliif haala jireenyaati isinillee baduumaaf miti. Kanaafuu uf dandeettanii yoo irraan bitatu barbaadan anumarraatti bitattan anumarra dhiistan. Yoo maatii irraan barbaadan karuma maatiitiin bitattan jechuudha. Hordoftoota kiyya jala muree isinitti himaa warri akkasnaan jettanii. Akkasumas firaashii kanallee namoonni maatiin sitti haa dhufu warri jettanii fakkeenyaaf amma firaashii boondii tokkoffaa kana ajajaan ka dhufu. Boondii lammaffaaf sadaffatu gabaa irra jira malee ka tokkoffaa kana nama muraasatu bita jechuudha. Gatiin isaa xiqqoo waan kaan irra dabaluuf. Kanaafuu gabaa irratti ka jiru baay'inaan lammaffaaf sadaffaadha. Kana ajajaan ka dhufu isaa fi tiraasiin adiin bira jiru kunillee ajajaan ka tiraasiin sunis ajajaan guutamaa baay'inaan wanni santu biroo burreessantu jira jechuudha gabaa irra. Akkasitti akkanarraa hubattan abdiin qaba. Kanaafuu hundi keessanuu dura waliigaltee mana keessan keessatti xumuradhaatiin yoo maatii wajjin waliigaltee hin qabne haadha manaatiif abbaan manaa yoo taatan fa'aa ofii keessanii qofa barbaaddanii yoo inni hin barbaadin birriin keessan malee taa'aa olii osoo waliigaltee hin qabaatin gara kiyyan dhufina. Waliigaltee yoo qabaattan welkaam isin jaasin hunda annama kamuu haaluma tokkoon hin keessummeessa. Wanti annama kana jedhee addaan baasutu akka hin jiru jechuudha. Garuu mootuu ani isin hin jedhu deemu wanta dubbii qabutti seenuu hin barbaadu ani. Ufitti amanamummaadhaan nin godhadha yoo jetteetiin gara kiyya dhufte eenyumallee taanaan meeshaa qulqullina qabu haala bareedaa ta'een haga humni kiyya danda'uun haga beekumsa kiyyaatiin isiniif dhiyeessa jechuudha yookaan isiniif ajajaa. Kana jechuun an ofii kiyyaa oomisha osoo hin ta'in ka jiru keessaa kan tokkoffaa isiniif filadhee meeshaa bareedaa isin ajaja jechuudha. Hordoftoota kiyya akka hubattan abdiin qaba. Ammaan tana kun gara 180 akkana ce'aa jirra jechuudha. 180 ganda jedhamuun beektan Adaamaa keessa jedhetti yaada. Gara qorqoorroo karaa baaburaa gara duubaatiin olumaa galatti jechuudha. Kallattii maan gara dheeraa deemuu fi qoonni duubaatiin baane jechuudha. Karaa baaburaa duubaatiin. Asitti kun manni Adaamaa kana keessa dhugaa dubbachuuf gandi hunduu yeroon booda ganda biraati. Gandi hunduu baay'ee bal'ina irraa kan ka'e jechuudha. Garan amma fakkeenyaaf lafti kun gara caanuun duwwaa ture ammaan tana mana akka jiruun irratti ijaaramee jira. Diqqoo bakka kanaan irraa akka waan inni wayii qabatee gara akka faafrikaa ni beektan Adaamaa keessa deemtanii yoo beektan bakka hunda faafrikaatu dhuunfatee jira. Namni biyya keenyaa osoo irratti hin fayyadamin yookaan namoonni baay'een biyyoota biraa irraa dhufanii faafrikaa hedduu baa'ata Adaamaa kana keessa. Kana malee gara biraatiin karaa kana duraan gizee an deemu homtuu hin jiru ture jechuudha. Amma garuu mana qofa ta'ee ka diigame ka kararra jiru mana hunda ka diiganii jiran isiniyyuu namni hunduu quba qaba kana waan kanarraa hafe naannoo kana kun faafrikaa maalii akka ta'e hin beekani. Akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa ittiin booharaa ilaalaa naannawa hundi keessanuu mootuu namoonni waa barbaadan karaa waasaappiitiin heloo jedhaa lakkoofsa waasaappii kiyyaa 91121 heloo jettan ani isin keessummeessa jechuudha hordoftoota kiyyaa. Akkan isin jaa sagalee dheeraa tokko haasa'uudhaaf hedduu dadhabee jira. Ganamallee mana turre kun dur isiniif jedhe hedduutu akka biiziidhaan beektanii. Ani immoo daraan humaayyuu hojii kaanii jira. Biizii ta'an mallee taanaan viidiyoo kana borus natti hin tolu jedhee kilaasii qaba waan ta'eef amma gadhiisaa jira jechuudha. Kanaaf namoonni waan garaagaraa keessaan naan jettan uffata daa'immanii warri jettan fa'a firaasha kana immoo baay'een keessan warri naasofsiisaa jirtan maallaqa ergadhaa arafaaf gatiin dabaluu danda'a akkasumas horoofallee hin argamu. Maaliif amma ji'a takka akkas tu'afe waan ta'eef akkasuma fakkaata jala gaheera waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu namoonni ajajachuu barbaadan heloo jettanii ajajachuu dandeettanii majaliisa warri jettan arafaaf hin gaa jettanii warri nagaafattan yoo amma ajajattan ammaan tana jechuudha. Isinii gayaa garuu torbaan lamarrachoo dabaree torbaan sadii keessa yoo seen hin ga'u jechuudha. Amma ji'a waan ta'eef ga'uu ni mala. Akkasitti gara keessaatiin mana keessa likeettis kolbaanatti maatiniin na dubbisaa namoonni meeshaa na biraa qabdan meeshaan keessan xumuramutti jira. Eelee istoofii warri qabdan sababa eelee fi istoofii sanii meeshaan keessan na bira turuu danda'e jechuudha. Kanatti aansee firaashii lamaa fi haati firaashii lamaatii fi eelee biddeenaatiif istoofii na biraa qabdi. Viidiyoo isituu hin goone kana dura waan waraabee fi sanyii teekeellee si ga'eetii jira. Keessaan si dubbisa jedhee biizii ta'e. Akkasumas hordoftoota kiyyaa namoonni waan amma jedhe kana
hubattaniitiin hin jirtan kara keessaatiin nu dubbisaa ammaan tana gara dheeraa achi ce'utti jira gara dheeraa osoo nu karaa agartanii tuqurabbaa hin akkasachi boolloo gara boolloo achi ceenee irratti fakkaata. Mana kun hundi isaatu dhagaan akkana laaltan kun kan manni irraa diigame wallahi baay'ee takka diigamuu sababa diigamuu manaatiin nama meeqaatu dhukkubsatee hospitaala jira. Meeqa keessantu beeka akka kana ta'e rifaaturraa aarirraa bakka akkam isinaa jira namni mana takkiitti qabu keessaa gadi baasanii yoo alatti nama darbanii mana diigan wanta namatti dhagahamu tilmaamuun nama dhibu jechuudha baay'ee takka ulfaataadha. Hundumaafuu kaa'umaa godhuun hin danda'amu waan haalli yeroo fideedha. Garuu nama hedduutu sababa diigumsa manaa kanaan dhukkubsateetiin mana yaalachiisa jechuudha. Ka dhiiga qabu dhiigni itti ka'ee ka sukkaara qabu sukkaara itti ka'ee dhugaa isiniin jaa gisee jalqaba diigan san bismillah nama hedduutu hospitaala tarii yoo argitan ta'e sababni sababa diigamiinsaa kana jedhan jechuudha. Inni hedduu ulfaata. Rabbi keeriyaa godhu karaan akkana argitan kuni mana diigame jechuudha kun hundi dhagaan bututaan kunniini. Akan isin jaarresti kiyyaa maal isin jechuu barbaada warri biraa warri shiitiif shaarbii sila hin dhiiftee ni barbaadna jettan ambiizii ta'ee tumaanii meeshaa kaawwan raawwatu jira malee shiitaaf shaarbii na biratti ni argama. Akkasumas diriyaalleen uffanni haawwataallee ni jira. Namoonni mootu uffata biinxisiisaa na gaafattan biinxisiisaan na bira hin jiru garuu isin ajajuu danda'a jechuudha. Ka dhiiraas ta'ee ka shamarranii. Akkasumas kootii haawwataa ka gisee duraa saniif fiddeen dhiisteettan innummaa mataan isaa hin jiru sanyii saniinitiin ta'ee garuu ni jira. Kanaaf kara keessaatiin warri akkasii ta'ee na gaafattani amma olii galatti namni asirra dubbadheef nama tokkollee deebistu namni birallee si gaafata isallee deebistu bidiqqoo biizii yoo taatee deebisuu dhabe immoo namatti muunni jedha. Sanumaaf asirratti dubbadha jechuudha gisee baay'ee waan namni na gaafate. Malee wannan dhiisi takkaayyuu hin jiru. Namni hojii yeroo ammaa kana hojiin hin jiru. Namni waan tokko hojjetaa jiru namni hojii harkaa qabu immoo hojii itti aanu hojii biraa hojii fooyyaa hojjechuuf aan akka kiyyatti xaara malee hojii harkaa qabu akkamittiin dhiisa isin jedha yaa hordoftoota kiyyaa. Kanaafuu wanni martoona biratti ni argama. Isin heeloo jechuu hin dagatinaa irra deebiidhaan lakkoofsa kiyya gara dhumaarra isinii kaaya. Akkamitti ilaaltamme adaamaa kaatanii haga bakka kanaaf nu ilaalaa yoo jiraattan namatti hin tolu karaan maashaallah hedduu namatti tola. Haga tokko bakka kanatti immoo karaa bal'isaa jiranii manni diigame gasmara hin jiru karaan maashaallah hedduu bal'isamaa jira jechuudha baay'ee namatti tola. Akkanatti achi viidiyoo raawwan agartanii maashaallah akka tasaa ta'ee gaabbinaan taa'e waan ta'eef viidiyoo horaabee jechuudha natti tolee jennaan uumani. Akkan isin jaarriftoota kiyyaa naannoon kun maal jedhama isinumti itti ilaalaa ittiin booharaa isin jaa sagalee amma haga tokko mee isinirraa adda bahee walitti deebinaa turtii gaariin waliin qabaadhaa ittiin booharaa laayikii godhaa sheer godhaa chaanala kiyya warri sabskraayibii goone immoo mallattoo yookaan barreeffama sabskraayibii jettu san harkaan gattu qabuun itti kafaltan hin jiru. Sabskraayibii dafaataniin sabskraayibii kuma meeqa galchaa kuma kudhan keessa kuma kudha wayii keessa bahuu dadhabee sabskraayibii dhugaa isin jaan sabskraayibii godhaa mina rifachiisa kuma 20 galchaatini akkuma qalbii kuma 20 galchaa kuma kudha wayii jira. Kun salphaadha bara isin sheerii godhan hiriyoota keessan irratti hiriyoonni keessan illee akkasuma sheer godhan hiriyoota ofiit irratti haaluma sansaniin chaanaalli sabskraayibiin isaa ol ka'a jechuudha. Hundumaafuu sabskraayibiin isaa ol ka'uu dhabu osoo hin ta'in yuutuubii kanarratti waan hojjetamu bu'aa akka qabu yoo viidiyoon laallameedha. Sabskraayibii kuma 100 baadhee taa'ee yoo viidiyoon kiyya kuma takka lamaan laalame waan bu'aan qabu inni guddaan yoo viidiyoon laallame jechuudha. Namni yuutuubii irratti namni jallisee yeroo itti dabarfatuuf waanuma kaanikaan waraabee malee baay'inaan ijoollee hin ta'inna. Yuutuubiin kafalaa malee haga inni kafalullee hin beekan kafaltii sanillee namni uf hojjechiisee birii xiqqoo itti kenna malee irraan beekan baay'een ijoollee ta'inna jechuudha. Kanaafuu meeqa kafaluu baatee wanni beekan baay'een nama hunda osoo hin ta'in garuu yuutuubiin bu'aa qabeessa namni isinillee amma daawwattoonni yuutuubii irratti namni viidiyoo gadhiise waanuma birrii irraa haru isinitti fakkaatu danda'a. Akkam isinitti fakkaata yuutuubii tokko amma viidiyoo kana gadhiise yoo viidiyoon kun kuma 15 kuma 20 kuma 30 haga kuma 100 kan lamu ni jira. Chaanaalota hedduu ni argitanis ni beektanis jedhee yaada. Akkasii ilaalame sabskraayibii kuma 5 illee qabaattee yoo viiyuun isaa baay'ee ta'e kafaltiin isallee akkasuma jechuudha. Sabskraayibii kuma 100 qabaattee yoo viiyuun isaa kuma takka lama ta'e
ji'oota hedduu walitti si wanni jedhe si kafala malee jaajaa nama kafalamu hin jiru. Walaakin naafuu waa'ee kafaltii keessa wanni nagalche awaash geennee jiraachumaan asitti ilaala. Viidiyoo na hojjedhoo gadhiifame hojjedhu naa laalame bu'aa naa qaba malee sabskiraayibii diqqaa ta'ee guddaa ta'ee yaa'u namni hundi ilaalu. Amma fakkeenyaaf sabskiraayibiin kiyya 15,000 ta'ee viidiyoo tokko waan gadhiise namni 15,000 sun naan laalu jechuudha. Namni tokko jedhiseetum sabskiraayibii godha malee hin laalu. Walumaa galatti viidiyoo kiyya ilaala warri ilaaltan immoo laayikii godha. Yoo isin laayikii gootanii viidiyoo nama bira faffaca'a jechuudha. Haasawa isinitti dheeressinitti fakkaata. Hundumaafuu kana fakkaata. Kunoo eessa akka jirru Awaash hin dabarree akkuma isinitti mul'atu kana bakkatti ni ariifachiise. Waan baay'ee takka dheerateef jechuudha hordoftoota kiyya. Ani warroonni waan irraa bitattan, warroonni laayik sheer naa gootan, warroonni yuutuuba kiyya hiriyoota keessan irratti sheerii gootan wallaahi laazim jecha isiniif hin qabu. Warri na jajjabeessitan warri ani jechuun bakka hedduu takka namni fageenya irraa akkanatti na jajjabeessee waan irraa bitatee jabaadhu siin boonaan jedhee hagana abdii durumallee kaka'umsa hojii yoo qabaadhe keessan irraa nama dabalamu immoo hedduu takka na gammachiisa, hedduu takka natti tola jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf hundi keessan naaf galatooma ulfaadha. Isin jaaladha, isin kabajaa Rabbi umrii isin haa dheeressu, Rabbiin isin haa jaalatu, Rabbi waan ofii jaalatu maraa isin haa kennu isin hinjaa. Egaa ka bultii barbaadu bultii kan mootu dhukkubsatu fayyaa isaa ka ilmoo barbaadu ilmoo akkuma niyyaa keessanitti Rabbi yaada muraada keenya anillee isinuma keessa jiraadhe yaada muraada keenya nu haa guutu isin hinjaa. Ka hojjettan keessa barakaa nu haa kaa'u akkananuma hundaayyuu jechuudha. Anillee asumaan kan mana laalame keessa barakaa naaf haa kaa'u isin hinjaa yuutuuba kana. Kanaaf sheerii warri gootan galatooma ulfaadha jechuu barbaadeeti. Anillee waan babbareedaa agumna kiyyaatiin waraabee kan isin gadhiisu ta'a. Inshallah akkasii waan jabaatti mara Rabbi nu haa laaffisu. Kallattii man kun eessa akka geenne ammaan tana na barreessa ammallee isinii karaa kamirra akka jirru anillee keessa deeme sirritti hagas maraa miti karaa qofa kana hin beeku jechuudha. Keessa hin deemu amma kun maazoraa kanatti gadi zoorree jirra. Kun akkuma argaa jirtan kana gara mana yookaan bakka nuun jedhanitti jechuudha. Bakka meeshaa buusuu jennu meeshaa gizee buusnu immoo sagaleen irra jiraa ture amma naannawa manaa geenne. Egaa viidiyoon kee kanumaan raawwateeti jira. Isin agaruma viidiyoo kanatti turuu hin dagatinaa laayik sheer godha. Warri immoo hagammaa feetanii jaalattanii na dhageeffattan ulfaadha galatoomaa. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Gara dhumaatti irra sagalee waan irra jiruuf sagalee kiyya qaama isinitti haasaa jiru kanumaan xumuree jira. Achitti gizee meeshaa tana gadi buusnu sagalee irra jira waan ta'eef sanuma irratti dhiise akkan isin jorros yeroo meeshaa barbaadan karaa keessaatiin heloo jechuun dagatiin alaakofsi kiyya ammallee irra deebiidhaan duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 karaa waasaappiitiin heloo jechuudha. Waan barbaadan ordarii godhachuu dandeessanii jechuudha. Waan tana kunuu mana kana biratti buusuu jenna. Laqaayyee mirkaneeffatumaaf kaameraa keessa hin galchu godhe mijattii fi malee siifi. Peesala keessa ka jiru waan cabu suuti gara gubbaatti waan cabu qaba xiqqoo. Achi keessa waan cabuun jira eeggadhu. Gara biraa fe'ama moo asumaan? Gara biraa fe'uu waddanii? Lakka tiraasii 12 firaashii 3 digaafii 3 lakkaay isiifillee jechuudha. No, kan ada lakkoofta digaafiin kun firee 3 inni kun digaafii jechuun isa kana gartee takka jirti sadi kun 12 rakkoo qabu 12 tiraasiin 12 digaafiin 3 sufraa kunoo kana si bal'isi lama sufraa nyaataatiif qabu.
Anyaataa xiqqoo akka danda'e bal'isee. Bireela achi keessa isiniif jira jalaan meeshaa biraatu jira. Nu kanaan dura illee irraa wanni jedhe wayi rakkoon qabu. Sufuraa kanas lama laale danbani. Rakkoon hin jiru bakka. Hayyee bakka. Egaa hordoftoota egaa meeshaa keenya ofirraa kenneen booda gizee as deebiin nu raabne kan agaruu naannawa keenya gizee geenyu agartanii maashaallah haaywee gubbaa turre amma gara jalaa tanaanii deebina gara naannawa keenyaa jechuudha amma mana ga'uu ka'ee nammaan kana deebisee sa'aatii afuriif wayi bakka sa'a shanitti as deebi'ee dheeraan kaluudha waan ta'eef namoonni kaluu jirtanii isiniif hin geessaa meeshaa keessanii haala bareedaa ta'ee makiinaa xixiqqoon tuni gatiinis illee waliin ka'u jiddu galeessa jechuudha. Egaa akkasiin jaa hordoftoota kiyyaa maashaallah kunoo hedduu namatti tola agartanii namatti hin tolu waaw maashaallah hedduu bareeda. Egaa Adaamaan bakka mara magaalama kun amma dhaabbata bakka qorqoorroof Afrikaati kunoo agartanii oomisha qorqoorroo jechuudha naannawa isaanii hedduu bareeda aspaaltiin gizee akkanatti waraabanii. Egaa akkasiin jaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon keekaa irraa kanumaa xumurameeti jira inshaallah viidiyoo itti aansee video biraa qabadda isinii dhufa amma video kana duubarraan jechuudha meeshaan biraa kan namaatu na bira jira waan ta'eef isinii laayikii godhaa isiniin jaa hordoftoota laayikii gochuun homaa isinirraa hin hir'isu kanaaf laayikii sheer gochuu hin dagatina hiriyoota keessan irratti yoo hojii kiyyatti gammaddan hiriyoonni keessa namni barbaadu tarii yoo jiraate sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jaa ammaan tana kun ogeessee gara naannawa kiyyaa gahee jira waaw maashaallah garaan dhugaa hedduu namatti tola. Karaa qofaa miti bakka qilleensi illee as dheene kan uumaan jiru xiqqoon yoo amalee Adaamaan iddoo ani beektanii akkanis hin jaallattiyaa oolmaa bareeda isiniif haa ta'u ammallee irra deebiidhaan nagahaan naaf oola sagalee irraa baatti deebisaa irratti hidhe egareef nagaatti isiniin jedhee booda adda tanallee waraabee ture bakka kanallee isin jaa nagaan na tura.